Akkam jirtu fayyaa keessanii ani fayyaa kooti. Bilbilli kun namarraa dhufe jechaadha. Bilbila kanaaf foormaat naa godhidha kan inni gaafatame jechaadha. Foormaat akkan godhuu fi foormaat akka ta'uu barbaadame jechuudha. Egaa bilbila keenya maaliif foormaat goona? Yeroo tokko dirqamnee foormaat goona waan ta'eef wantoonni foormaat nu goosisan bilbila keenya maal fa'aadha? Sababii maaliif foormaat goona jechuudha. Inni itti aanu immoo akkaataa kamitti foormaat goona bilbila keenya. Kanaafi carraan argadhetti fayyadamee isinitti agarsiisuu yaala jechaadha. Kanaaf yeroo baay'ee bilbila keenya kan foormaat goonu sababii gurguddoo lamaafidha. Inni jalqabaa bilbila keenya kan namaaf kenninu yoo ta'e yookiin immoo hiriyyaa keenyaaf kan kenninu yoo ta'e yookiin obboleessa keenyaaf bilbila keenya kennuu dandeenya. Yeroo kana daataa keenya hundasaa bilbila keenyarraa kiliin gochuu qabna jechaadha. Wantoota barbaachisoo kan nu fayyadan icciitii qabaachuu dandeenya. Wantoota kana bilbila keenyarraa kiliin gochuu nu barbaachisa jechaadha. Guutummaa guutuutti piraayiveesii keenyaaf jechuudha. Kanaaf edda kiliin goonee booda namaaf kennuu dandeenya. Inni lammaffaa immoo performaansii bilbila keenyaa dabaluuf yeroo tokko bilbilli keenya biizii ta'uu danda'a. Yeroo tokko bilbilli keenya sababa garaagaraatiin sababa kash daataatiin kash daataan istoor waan ta'uuf konteentiiwwan tokko jechuudha. Sababa kanarraa kan ka'e bilbilli keenya performaansiin isaa siloo ta'uu danda'a yeroo banuu. Lammaffaa immoo ofuma isaa yeroo tokko ofuma isaa cufama. Lammaffaa immoo baatirii illee konsiiyum nu godha jechaadha. Baatirii hedduu ni nyaata jechaadha. Kanaaf dafee baatirii fixa jechuu barbaadeni. Sababii kanaafi foormaat gochuu dandeenya jechuudha. Kanaaf akkaataa kamitti immoo bilbila keenya foormaat goona kan jedhu ilaalla jechaadha. Kanaaf bilbilli ta'e ana bira dhufeera jechaadha. Sanarra dhaabbadhee carraa sana fayyadamee isinitti agarsiisa jechaadha. Bilbilli kun Infinixidha. Kanaaf bilbila kana foormaat akkaataa itti godhamu isinitti agarsiisa jechaadha. Inni jalqabaa bilbila keenya maal gochuu qabna? Off gochuu qabna jechaadha. Switch off gochuu qabna. Switch off gochuu yeroo isiniin jedhu immoo bilbila keessan off gootanii yookiin switch off gootan sekeendii 30 turuu qabdu. Sekeendii 30 erga turtanii booda bilbilli keessan batanii lama qaba. Batanii lamaan kana keessaa bataniin lachuu paawar batanii fi vooluum batanii jedhamu jechaadha. Kanaafi egaa bilbila kana edda switch off goonee xiqqoo sekeendii 30 turree booda maal goona? Bilbila kana deebisnee banuu qabna jechaadha. Deebisnee riibuut gochuu qabna jechaadha. Riibuut gochuuf garuu paawar batanii fi vooluumii maksimaayis kan godhu sana yeroo tokkicha qabna jechaadha. Yeroo tokkicha gadi qabnee isa booda bifa kanaan mul'isa jechaadha. Edda gadi qabnee booda yeroo tokkicha gadi qabna jechaadha. Yeroo tokkicha yeroo gadi qabnu deebi'ee bilbilli keenya ni akka banamuu ta'a jechaadha. Yeroo banamuuf jedhu hin gadhiisna jechaadha. Yeroo gadhiisnu kana fakkaata jechaadha. Yeroo banamu jechaadha. Operating siistemii isaa banee sana booda no commandedha. Yeroo baay'ee yeroo tokko kallachumaan banee gara reset goonutti yookiin immoo opshinii tokko nu baasa kallachumaanii. Amma garuu rakkoon tokko rakkoon akkasii isin mudachuu danda'a. Rakkoon no command kan jedhu yeroo tokko probleemni akkasii isin mudachuu waan danda'uuf jechaadha. Yeroo kana maal gochuu qabdu? Rakkoon akkasii gaafa isin mudatu jechaadha. Maal gochuu qabdu? Bataniiwwan sadansaa yeroo tokkicha gadi qabdu jechaadha. Paawar batanii fi vooluum maksimaayis and minimaayis kan godhu lamaansaa gadi qabdu jechaadha. Yeroo tokkicha yeroo gadi qabdanii booda turtanii xiqqoo gadhiistu jechaadha. Bifa kanaan yeroo gadhiistan deebistanii akka kanaatti isinii baasa jechaadha. Bifa kanaan jechaadha. Opshinii baay'ee isinii baasa. Opshinii kana keessaa isin kan filachuu qabdan jechaadha. Daataa keessan reset gootu waan ta'eef reset factorii yookiin immoo wipe daataa or factorii reset kan jedhu filattu jechaadha. Gadi scroll gootanii gadi scroll gochuuf immoo vooluum batanii fayyadamtu. Vooluum batanii keessaa minimaayis kan godhu fayyadamtu jechaadha. Vooluumii minimaayisa godhu fayyadamtu. Sana booda edda isa fayyadamtanii booda vooluumii sanarratti yookiin edda fayyadamtanii booda wipe data or factory reset kan jedhu irratti kilik gootu jechaadha. Kilik gochuuf immoo kan isin fayyadamtanii paawarii fayyadamtuuf paawar batanii kan on off godhu jechaadha. Isa booda kaansilii gaditti kan jiru factory data reset kan jedhu irratti gadi fidanii kilik gootu jechaadha. Isa booda formaat gochaa jira jechaadha. Wiping data factory resetting kan jedhu jira jechaadha.
wantoota kana jira. Isa booda edda godhee booda edda formaat godhee kaach daataa meetaa daataawwan garaagaraa hundumaa kiliin edda godhee bilbila keessan irraa edda godhee booda bifa kanaan isinii baasachaadha. Kana keessaa isin egaa kan filachuu qabdanii reboot system naawedha. Fixxaniitu waan ta'eef reboot gootichaadha. Power butanii caantanii jechaadha. Yookiin immoo power butanii gadi qabdanii reboot gootichaadha. Reboot adda gootanii inni banachaadha. Bifa kanaan banaa. Bifa kanaan banaa. Isa booda bifa kanaan edda banee booda laanguweejii yookiin immoo system laanguweejii filadhaa isiniin jedha. Kanaafi baay'ee system laanguweejiin Ingilishidha yookiin immoo United States English laanguweejiidha. Sana booda gara biraatti isin fudhata. Gara biraa kana keessaa select your country jedha. Country'n keenya Itoophiyaadha. Yoo scroll gootanii ilaaltanii gadi country baay'ee jira waan ta'eef country kana keessaa select kan gochuu qabdanii country keessanidha jechaadha. Yookiin immoo biyya kan keessa jiraachaa jirtan jechuudha. Isa kana keessaati egaa Itoophiyaadha kan nuti kilik goonuu irratti waan ta'eef Itoophiyaan country kan jedhu filanna jechaadha asirratti. Isa booda erga filannee booda next jechaadha. Next yeroo jennu connect to mobile network jedha. Wantoota paakeejii tokko daawunlood gochuu waan barbaaduu fi wifi yoo qabdan wantoota garaagaraa yoo qabaattan isa kanatti connect gochuu qabdu jechaadha. Connect gootanii booda wifi'tti yookiin immoo daataa yoo qabaattanis wantoota kana jechaadha. Isa booda terms of use kan jedhu jira jechaadha. Terms of use kana keessaatti Infinix term of use jedha. Infinix privacy policy jedha. Privacy fi term of use lamatu jira jechaadha isaan kana keessa. Isaan kana agree gootu jechaadha. Pick gootu jechaadha. Select gootu. Isa booda edda select gootanii booda pick edda gootanii booda next jettu jechaadha. Next jettu egaa dhiifamaa akka tokkoon waraabaa akka tokkoon immoo formaat gochaan jira waan ta'eef sana booda getting your phone ready jedha. Egaa bakka kanatti kan isin hubachuu qabdanii interfeesii lama isinii baaseera. Moobaayilii interfeesii lama jechaadha. Interfeesii moobaayila oldii fi moobaayila haaraa jechaadha. Fakkeenyaaf bilbila lama qabdu yoo ta'e duraan jechaadha. Bilbila isa amma formaat gootan kanaa fi bilbila biraa yoo qabaattanii daataa keessan bilbila isaa hambiraatti koppii gochuu dandeessu. Tarii maaliif bilbila lama yeroo fayyadamtan Google akkaawuntii tokkotti connect gootaniitu yoo ta'e jechaadha. Baakaap gochuu dandeessu. Footoo keessan wantoota garaagaraa daataa keessan gara sanatti koppii gochuu dandeessu. Kanaaf check gochuu qabdu jechaadha. Hanga dhumaatti tarii bilbila biraa yoo qabaattanii connect gootaniitu ta'e Google akkaawuntii wajjin bilbila kanaaf bilbila biraa jechuudha. Isa kana check gootu jechaadha. Kanaaf operating system isaa filachuu operating system bilbilichaa jechaadha. Isa booda okay gootu ring gochuudhaaf jechaadha daataa keessan hundasaa gara sanatti jechuudha. Isa booda next jettu jechaadha. Yoo jiraatee fi yoo hin jiru ta'e baak gochuun hin danda'amu waan ta'eef keep Google app open jedha. Google akkaawuntii gosa tokkotti connect gootaniitu ta'e. Kanaaf bilbila tokkotu jira. Bilbila biraa hin jiru jechaadha. Kan Google akkaawuntiitti connect ta'eeru kan biraa hin jiru waan ta'eef argachuu hin dandeenyu waan ta'eef duuba deebiin keenya dirqama bakka kanatti bilbiluma kana jira waan ta'eef jechaadha. Operating system gosuma tokkotu jira waan ta'eef gara biraatti connect hin taane waan ta'eef gara duubaatti deebiin keenya dirqamadha. Gara duubaatti deebinee doonti koppii kan jedhu barbaaddanna. Kam dura bira dabarree dhufne jechaadha. Doonti koppii kan jedhu kana hin jiru waan ta'eef bilbilli kan biraa kan Google akkaawuntii tokkichatti connect ta'eef kana wajjin waan ta'eef gara duubaa deebinee doonti koppii jenna. Isa booda bifa kanaan checking information kan jedhu check gochaa jira jechaadha. Isa booda imeelii yoo qabaattan imeelii galchuu dandeessu. Ammaaf garuu imeelii kana skip waan gochuu barbaadeef skip gochuu dandeessu. Booda addi gootu waan ta'eef akkuma qabu skip gootu. Isa booda next jechaadha. Next jettanii booda Google service information tokko isin gaafata. Isa booda kana scroll gootanii ilaaluu dandeessu. Wantoota tokko edda ilaaltanii booda accept jechaadha. Isa booda wantoota tokko jira asirra aappiiwwan
install ta'an jechaadha. Yeroo kana formaat goonu aappiiwwan wanneen kun kan akka raayitemii kan akka skooppari wantoota tokko tokko daawunlood haa ta'anii isiniin jedhe isin gaafachaadha. Ampii gochuu dandeessu egaa install akka ta'uu barbaadan install gootachaadha. Amma egaa X kilabiidha. X kilabiin kun waan biraa miti. Just yeroo baay'ee aappiiwwan iTeelii kan akka Infinixii kan akka Teknoo wantoonni kun kan fayyadamanidha jechaadha. Community aappiidha jechuudha. Kan akka amma fayyadamaa jirru kana TikTokii jechaadha. Wantoota garaagaraa tech supportii garaagaraa promotionii garaagaraa kan irratti taphatanidha jechaadha. Kan irratti fayyadamanidha kaampaanoonni kun waan ta'eef isa kana yoo barbaadan daawunlood gochuu dandeessu, barbaadan dhiisuu dandeessu. Kanaaf filannoo keessanidha jechaadha. Yeroo waan kana formaat gochaa deemtan jechaadha. Kanaaf skippiin godha. Skippii goona. Bakka kanatti security issue wantoota tokko tokko isin gochuu dandeessu. Amma jechaadha. Ammaaf garuu jaamping godharra keessa booda sirreessitu waan ta'eef paaswordii wantoota kana bilbila keessa log gochuuf jechaadha. Isa booda start goota jechaadha. Wantoota tokko tokko instructionidha kuni waan biraa miti instructionidha. Long press gootanii maaltu akka ta'u yommuu takkaa qofa bilbila keessa yoo gadi qabdan yookiin paawar batanii isaa yoo gadi qabdan maal akka ta'u isinitti agarsiisa jechaadha. Bakka kanatti kanaaf wantoota kanadha. Isa booda bilbilichi banamaadha. Yookiin immoo load gochaa jira jechaadha. Operating systemiin isaa laawunchi ta'aa jira. Kanaaf kana fakkaata jechaadha. Isa dhumaati kuni bilbilichi already banameera jechaadha. Kanumadha. Kanaaf itti fayyadamaan isiniin jedha. Galatooma.